quba shanan kana keessa qubni yoo murame gumaan isaa hin jirre quba kami Wajjituha. quba shanan kana keessa irra qaaliin quba kami eran isin deebi'a quba shanan amma ati arku jirtu kana keessa irra qaaliin quba kami Aadaa Oromootti. akkuma aadaa Oromootti qubbeen shanan kana keessa qubni irra qaaliidha kami kayyoo murame gumaan isaa hin jirre Wajjituha. kajidduu akkam jechuudha Jechuudha. Akka lamsa lafa. kanamoo maaliif mee quba kam jettisa asti kam kanamoo mee quba kam jette billaa alayka rabbi isaa dhufu isa kana jechuudha kajidduu kana laa ilaa tole egaa ayyuun hin harkanne deebisaa kana qubni akka aadaa Oromootti quba shanan kana keessaa qubni yoo murame gumaa hin qabne quba kam akka ta'e warri koomantiidhaa deebisaa naa kana nagee tura.